tokko miti. Akkamitti roga har'a argisnitti fakkaata. Tirfeeni artistii tirfeen kan jedhan kan beetoo jirra hojjetu. Kuma lamaaf kudhan duute jedhanii kalecha dubbatan dhageen quxaaxashii duute anigzeeshin duute Itoophiyaan jira ka. ስለዚህ ani ganaa reefu dhoggaa kudhan jechuudha kan Dubaay seene bara sanoo ta'e ani tirfeen gizee duutu Itoophiyaan jira Dubaay seene. Kan si garramu jechuudha. Ani bar gizeen Dubaay seenu mindaan koo kumaaf 400 bara. Mindaa haqa isin ittiin hojjettan kana jechuudha. Maal la godhe arabichi ji'a tokko laaleetina hojii kee laaleetina si kaffala kumaaf 400 jedhe kumaaf 200 naa kenna godhachuun didi. Addisi dabare. Baminem taamir du'een argaman jedhani fudhadhu. Achi macarrasha maal godhu nan galan jedhani bakka indoo maal gochuu yuun galan jedhani birrii kiyya kaffalee dhufe. Fidin jedhani paaspoortii kiyya. Ganaa biirootti hin dawwalee biiroon dhuguma moo ani karaa wantoota dhufu malee mahaalii keenya biiroon hin jiru. Maayikassi kin jedhe maayikassi kamin alaa amri. Biiroon kiyya moo biiroo warra Itoophiyaati achuma warra Itoophiyaa takkatti moo kanneen na dubbisiisan. Singalchuun jedhee waan kiyya irratti dhimma kiyya paaspoortii kiyyan gaafadhe mirga kiyyan gaafadhe agabaash min jedhe. Ishii ji'a dhufu sii dabala du'een argaman jedhe. Achi deemee fooqii dhaqee diraama 200 tiyya naa dabalee kan oliin dubbanne san diraama kiyya 1,400 san naa godheetina ittaansee yuundoo ji'a sa'aa meeqa ji'a shamuu ji'a ja'an booda 200 naa dabalee 1,400 dhoggaa tokko mana isaa dhoggaa lama mana isaa hojjedhe. Akka Itoophiyaa irraa dhufe. Illikiin keenya bar ijaan qabu bare. Lemin gizee rabbi kan beeku amma yoo waan warroota gurura liqimsi warroota bebbeekamaa kana hooni barumsa isaanii dhagahu namni tokko kan mana hidhaa seenu jedha namni tokko kan lubbuu namaa balleessuudha namni tokko wanjala hojjetee kan dhugaan 20 idimee likkiin itti faradamuu jedha tasgabbii daqiiqaa 5 dhabuudhaaf jedha. Odoo tasgabbii daqiiqaa 5 ofii kenne lubbuu namaan baasu odoo tasgabbii daqiiqaa 5 ofii kenne wanjala idimee likkii isatti farachiisu hojjetu jedha. Kana hon dhagahu an daqiiqaa 5 miti maafan kudhan ofiin kennin jedha. Kudhan wanjala keessa hon agalchi moo maafan 20 ofiin kennin jechuu qaba. Siigalee buleetti biyya. Amma dhiiseyyuu rabbi kan beeku. Amma oduma dhagahuyyuu duraan bee namni waa haasa'u maa dogongoran jedha bakka. Wanna kan astakaakaleetu maa naasofne. Amma garuu waan hundi jiramii wanni si barsiisaa deemu. Amma malsidhaa deebisuun na salacha ofuu jibbeera. Iskas zinaayin ማለት ነው. Kanaadha amalli micoontuun qabdu kokkobiin kiyyaaf kan ishee tokkichu. Masii koo eenyudha maqaan kee uddee masiyye. Ani waggaa 4 mana kana hojjedheen garuu hojiin baay'ee natti ulfaataa amma ji'a 3 na hafee mana jijjiirrachuudhaaf inshaallah si gargaaru siinaaniiti. Cancellation fudhadhu ta'u cancellation fudhadhu hojii si galchina. Nama siiti amma miyuutii qabadhu ijoollee kaniif carraa kennina sa'aatii meeqa ta'ani. Riqoyaan Roomii adiifama naa godhi gaafin qaba warra biirootitti irree dabarsee himnaan maallaan jedha seete. Hanga ji'a ja'a obsiin anjani maal jechuudha ji'a ja'a jechuun biriin isaa hin deebi'u jechuudha. Lakki ji'a ja'an booda cancellation gaafachuu dandeessa. Ji'a ja'an booda cancellation isaan gaafachuu danda'a. Amma ati mikinaata qabdala ji'a ja'a guutte mana kana yoo ishii siin kennu iyyuu leebiroo ofiisitti dawwalattee ji'a ja'a guuteera duraan matti bakkaan na fiddee nyaata hojjechuudhaa fi amma moojiin biraan natti qayyarte kunoo manni guddaadha aduu keechan xaragaa kanan godhachi deebee nyaata hojjedha kanaafuu cancellation kiyya paaspoortii kiyya naa kennitu an deemeen hojii barbaaddadha. Irraa sii fuudhu daqiiqa mindaan kee torra jira. Ji'a ja'a obsiin anjani tolan jedhan hin beeku. Ji'a meeqa mana sana? Amma 45 lafaa qabachuu kan. Kanaafuu ji'a takka obsita maal gochuu paaspoortii kee irratti tamiima goota buleetiiti. Bira koon qabu bakka ta'u akkasitti immoo birriin isaa hin deebi'uuf miti biiroodhaa hin qallatti argaa. Deebi'uu odoon ta'in isaanis ji'a ja'an kan maxxananii irraa fudhatantu jira malee muluutti ishiitti hin kennani hin qayyaruufi. Amma ookaa sarraatanyaa qayyaruufi ookaa birri immoo ati ji'a ja'a hojjette san herreeganii keessa muranii kan hafe deebisuufi. Mirga guutuu qabda gaafa san ji'a ja'a guutte cancellation gaafachuu hin dandeessa. Gara koon qabu biyyeeti amma sitti ani sukaara ashaboodha wal baxabatee nan kennaa fi affadaa. Ishi haadho ko amma kun carraa kenna nama kaanii nama baay'ee jira bara. Galatooma fayyaata baay'ee kulichaa Ishi dhiigumati yoo taate follow si deebise isin hunduu dhiigumati yatuuni garuu ittuu salaalee tana bara firmaa ta'uu dandeenya waliin gaafanne malee eenyudha warri taraatti aana dubbadha gizma tokko singalchi yoo ta'edha. Namni tokko miyuuti irraa of kaasa dubbadha. Tara haluu injirani biyyan injirtani warri gasti kechertan. Turu dama eenyudha maqaasa? Turu Mimmi
ማርያም ሚስራ እንጅርተኔ አኔ እንጅር ጃሪታ ካነ ቪዲዮ ብራበ እሺ ዱፋ ማል ጋፊ ሙያ ደቀብ ደቡሌቲ የሲቶርሲስ ዲፋማ ያዱ መዴራ ቀፍ ነጋ ከም ጅራ ገለታ ዋቃ በቃ ገሰንካ በራአሚን አሚን በገሉ ማንገኝ ብሌቲ ይከም አቢፍቲ ወላ ጅራ አራ ጎርሲጌ አድለ ጎርሰ ሙጫ ጎርሰ ቶኒ ሊያንስ ፉዳ ደንጅራ ከሳ እንዴ ተውስ ከበከው ነው እንነገ ከሳ ተክቲ ደቂቃ ሙራስ ነው ሄዳ ነው ጨራ ነው ብራ ኦማር እኮ እንጅርሽ እሺ ሚሚ ኢታን ሚሚ አያን ናገን ሲፋት ሮሚ ከም ጅራ ገለታ ዋቃ ከም ሮሚ አስገብኝ እሺ ቆይ ቦታ ፓዲስ ጅራ ሰጣቶ ከሰያን ከን እንዱ ፎሎ ጎዳ ዴማ ምን ኩና አዲስ ይዳን ማዲ በላ መጅርቱ ፎሎ ጎዳ ዴማ እሺ ውዴ አኒ ጀኸና ከሰ ካንስሌሽን ሲገነና እንግዲህ ዱበርቲን ግን እርግጠኛ አይደለም እሺ አናፊ እንተ ለጎደኛ ቶክ ጎደኛ አንኮሞ ፍጤት ሸናማጭ አፈና ጀኩ አኒ ጋፈ ጉያ ቆቶኮ ከሴጋን ሸንፊት ኮንትራተሽ ዜድ እና ሸኒ ዋኒ ጋፈቴት ካንስሌሽን ጋፈቴ ኤሰዴምታ ጀኒሽ ጋፈተኒ ዋና ሸን በዳፋ ዋን ቤቱ ፊ በዳም ከና ዋን እንጀቱ ቆረቆረኒ ጋፈሽ ጋፈተኒ ናንቴሩ ማፋምና ምን እንጀት ዋኒ ዱበት ቸተራ ፓስፖርት isheen fayyuma jetti isheen hojii galtu baatee hojii galuu barbaadde akkuma እና ባቴ ወጂ ገሉ ፊ ደሚኔሩ ማይተኔ qoraatti gaafatanii kaajarri asaatti dheeressinan akkas jetti. እሺ ከዛ በኔሩማ እደናኒ አማ yoombaye amma paaspoortii kiyya naan kennani edda waraqata yaani edda waraqata hojjechiifattee booda paaspoortii sii kennina anjanifa yookaan immoo nama atteerumtu sana nu barsiisina anjanitti. Si inje situ naneeruma jedhee taantu naneeruma jedhee qoy oli. Lakin tala goddanyaa ko tokko ana miti goddanyaa ko tokko. Isin akkamitti arabaan naneeruma jettuuni rabbi si qabe. Jarri maa beektaa isaa jaallatanii baqan gaafatanii gaafa haasaatti dheeressanii eessaatti akkamitti deemta hojii yoo ta'e asii hojjetta namni janii isheen immoo isaan bira hin barbaanne nama 15 qallabdii qophaa ishee. Waggaa lama fidhaan barii bakka barbaadde deemte ishiin biiroo si geechuu mirga fedhaatti filattee biyyan galoo jette tikkeetti sii murtee kaansileeshinii yoo sii kenni ta'uu marhaba jettee sii kennudha malee waan hin taane maaltu sin dubbisiise heerumaa echatti bartee maalidha kanumarra immoo abbaa manaa kiyyatu dhufee isa faana bakka tokko jiraachuudhaaf ani kaansileeshinii naa kennitoo waraqata ayidii dhuunfaa kiyyaatu nu jedhaallee doo jettiin bareedurra. Ikkoo isheen amma maa beektaa qorannaa waan xiyyeessaniif badhaasa kan kanan beektaa akkasan je'ee dennaa lakkoomsa sanaa kenninaan je'an jette. Damma waan baatee heerumtu tokko illee hin qabdu hojiin itti baay'atee isaan akka ishee bira teessuu barbaadani. Isheen immoo hin barbaanne hojiin sun nama sadii afrikaa nama tokkoon hin danda'amu. Ammaati gaaffiin kee kan kee maalidha mooree gaaffiin ishee kan hiriyaa ta'eeti kanatti kan kee moo maalidha naa kennu moo naan kennanidha. Ankomo amma yaani macarasha ji'a kan amma guyyaa 20 guyyaa 19 fi cancellation isii kennan jetteetti. Goobes. Anna laban keenyaaf yoo hojii nu barbaadde jeen. Injira dabara nyaata hin dandeessu. Ani hunduma isaa yoo danda'a isheen illee akkasuma. Bakka nyaata dandeenyaan kumaaf 400 maalis hin galtu na bira dhuftanii namni hojiin dhabamee hin jiru shuudde. Garuu sa'aatii ati dhufte san kunoo nama kan hunda akka waadaas ni galan. Fakkeenyaaf ataarra 30 dhufte 30 hojiin nama bira jiraata. Mana hin qabnaa nu bira teeche 31 ookaa tokko ookaa lama hojii si galchina. Si galee yookiin immoo sa'aatuma ati dhufte saniyyuu hojii jiraayyuu ta'a harka keenyarra. Amma ni gara caalu anaafaton ta'in anillee amma kontiraataa illee hin finne yookaan naa kennitiyyuu natti ma'aartetti ta'uu danda'a gara caalu mucaa kanaaf ani. Anillee hombee yaani nama qaba. Isheen mana ijaazaa minaaminii kanallee hin beektu. Anuma rakkoon kiyya mana obboleettii kiyya mana maatii kiyyaati wanni nyaattu wanni dhugdu kun akkuma isinitti haasa'u asirratti dubbadhu kan wanni hunduu wannoodha wanni shakkisiisu tokko hin jiru. Ani hojii isin galcha isin nyaata fa'aa taanan hojii tuffachuu baannani homa rakkoo meeqa isin kaffalti isheen mindaa? Anaaf kumaaf bashannaa kaffalti qoomee isin dawwalaa jirti. Ishi itti fufi warri biraa agashi silkii
رومي أنا مدة مع الجبادو اتفوفشي يقال سني فوايته بقى يانا رافتني آمين آمين بس أنت كل فولو قد الأكرم ما تملكاتي أنا ما كان مسني بنا يوسي توكي كان يبان وديك سر ويا اتفوفي عدوكو لكم سكي كم تنرجع لكم سمكينا بي ما لي أبر بعدي تسمى بربادة كاتنا موجودة بيتي أو إنه حجيجة بكا Hojii jechuun nama gantuudha moo waan biraa argachuudha moo maaliif na socho'ee? Lachiyyuu nama illee fidachuuf illee nama asxeeshinii qabu hojii gaafachuuf illee. Bakka keessan roomii nama kaasile. Roomii harkaa qabu moo ganaa fudhatu kun fooloo sii deebisee? Ana tokko harkaa qabdi obboleettiin kiyya immoo si abirti jedhe maadaamin ishee hojiitti baay'eetiin hojii hojjedha jennaan waggaa 5 fi wayii bira hojjette beektaa. Biyya galta malee wanti fe'e gala malee asitti kansileeshiin masii kennee hojiin galtu. Akkamittiin baatime? Asli amma jala kun nafa kana dhuma baate isheen immoo. Ammoo wadaan waliin leebira ofiisiitti akkasitti deemite ne? Leebira ofiisiin 8 afuritti dawwalte kontiraata koo fixee jira. Kaansileeshinii maal inuman kaasan roomii inuman kaasan inuma yaaltee inuman kaasan. Deddeebii kaasir hin carruuma kabiisuma bar leebira ofiisiin Itoophiyaawii bichaa miti bar kan dhaabbateef. Si galee? Okay, yani isaan dawwaltee achi boodee dhufanii ishii bichaa qabanii fudhatanii. Dhufan isaan. Silkii takkitti ishii jala kaasnan kissuma irratti banti. Kan maal jedhu mana arraba jirti miti mana eenyu jirta mana abalu. Si galee jira miti silkii isaanii nuu kennitu. Silkii isaanii kennitiif maal si baddalan jedhuun hin gaafatu. Waan ishiin baddalamtee hin gaafatu. Waan ishiin barbaaddu hin gaafatu. Saniin booda silkii ishiin cufuu isaan bira dawwalu. Isaan noo bilbila leebira ofiisii kaasuu baatan miseejii erguuf. Kazaa yoo baate sibira yoo baate sibira dhuftuun barbaada nyaata dandeessi. Miseejii erguuf immoo maal godha beektu micoodhaan mirga ishee eeguuf achiin baatu. Achuma taa'ee dhufu. Dafiitoo sa'aatii kanarraan waan ishiin barbaaddu kenni mindaa qabdaa jedhuun dura. Woo mindaan isheen rigaata qadimaa mindaa kenniif jedhu. Mindaa hin kennisiis ittaansee paaspoortiin kennisiis ittaanii kaansileeshinii baasanii kenni. Kaansileeshinii eega takkitti leebira ofiisiin araboota dawwallaa kissii irratti bana ofii isaatiin dagana miseejii ergee kissii sirraa kaasee jira. Dhaqiitoo baasiif jedhan kissiin irraa koo malee dhayyuu baasuu hin danda'u. Hin danda'a. Oduu waan lamni seera jala jirta ta'a. Leebira ofiisiin hin dhufuu bara. Silkuma irraa sii fuudha. Silkiidhaan obboleettiiti. Inshallah. Laaltu nama mucaan kakalee kan na bira dhufte akkanatti fudhatte la nama jabduu dhalleedha. Qatti gootee fudhatte achi teechee guyyaa 15tti fixattee dhimma ishee amma kuna boru na bira dhufte. Isuma biratti hojii galchee oduu isin argitan. Boruman galchaa hojii kan balaa silkiitti deemte takka jira micooma sana bakka sambuu salaan. Mana akkamiin sa'ina kumaa fi 200 kumaa fi 300 ishee nyaata dandeechaa kumaa fi 300 nan gootisaaf damuus. Kuma noori nyaata hojjetu kuma akka sadii hojjetu. Wannoo dhakaa mana basiita jira miti mana kunoo hazii mana hin baay'anne mana nyaanni namni hin baay'anne kun jira miire. Mana nyaatni bicha yoo ta'e kumaaf 500 jira bara. Perfeekti yoo taate nyaata. Si galee? Ishiin hoggaa shananuu nyaata hojjette kumaaf. Akkas hojii maal jette argite dhugaadha. Anis akkasitti irraa fudhadhe. Takkakkan. Leebira ofiisiitti gistumooradha dadaggamaa dawwala. Takkitti sii kaasnan baraalaqee dhimma kee kasii qabu isaa barsi imiti. Shiroo minaa deebistaa gaaf tokkollee keessaa si barreessee nannaa deebisuu dandeenya. Ishiin harkaa qabdeetti immoo tamire. Ishiin illee hin jirti siif kenna ishiillee. Ji'a meeqa immoo kaansilannu guyyaa meeqa kaansileeshinii ishee ofirraa qabdu? Laaganaa reefuu baate ishee. Eetti jirture? Ijaazaa ajiban jirti. Amma mana ijaazaa sanii baasanii nutti hin kennaniibe. Laa ijoollee beendura teesse hojii akka galtoota achi teesse hojii abdeennan. Nyaata dandeessi? Akka nyaata dandeessuun gaafanne hin gaafadha garuu waggaa 3 hojjetteerti as. Ishi immoo mokkortii immoo nyaata fakkeenyaaf amma araabni hin barsiifannan jedhanii jiru waan ta'eef kumaaf 200 loon galche. Eessaan hin gaafadha kan loomiyyee. Gaafatu viidiyoo hojjetu garuu guyyaa 10 gadi taana kaansileeshinii ishee suraa fudhatu beekadhu. Laa guyyaa 10 gadi miti olii malee. Kanaafuu sa'aatii jalaan ajjeesiti. Yalik na bira dhuftee an viidiyoo dafee waraabee wannoo godhee araabota argisiisee hojii galchii wayye. Ishina naa deebisigaa keessaan kun deebiseera inbox dhaqii to roomi micoo warra kaansileeshinii qabu naan jedhe akkasitti naa gaala dasi lakkoofsa kosii kenna. Ishi kun amma siin buusaa deebi keessan naa bara seen bu'een arga. Makkate ijoolleen keenya moo hubanne bara. Wayye miimii ko.
Deebiin. Innaa kan akkam amma ishee dhaafama fakkeenyaa fi ani isniitii sana nan beeka rabittiillee nan beeka faanaa sa'eetanii na biraa wajjin hojjenna baanee je'ee kaansileeshinii ishee faa fuudhuuf hin dandaagin kan isheen jirtu umma gameenidha. Wama tokko hin beektu baateen beektu akkuma dhufteetiin isheen akkuma dhufteetiin homaa tokko diidan beektu. Kanaaf kaansileeshinii fudhattu gaafa kaansileeshinii fudhattee paaspoortii harkaa qabdu naa dawwali yoo baasii qabattee dhufte baasii yookiin taaksii naa ergee bakka ishiin jirtu taaksii ergaaf kan kaffalatu isin gatii qanna isaati. Dhufee taaksii fudhatanii bakka lamfii jedhee finni hojii hin galchina rakkoon hin jiru. Okay, akkas taanaan bareeda. Sammuu lakkoomsa keenaaf kenniti. Anamma fakkeenyaaf iddoo barbaade deemuu nan danda'an nan beeka keessa isheen hin beektu. Yaani namni kophee yoo deemee waan achitti. Si jedhee ilaalati immoo lookeeshinii fi garuu kaansileeshinii fi paaspoortiin laazimu harkaa qabaachuu qabdi. Shifeeriin dhufu qaba. Kan qabeessa kampaanii si galee. Ati fakkeenyaaf amma kaansileeshinii akka boruu fudhachuu edda roomii. Kun amma wanna hundaa boruu hin xumurattoo naan jette ani shifeerii siin azzagaajaa lookeeshinii dursitanii naa ergitu. Industri na bira video na waraba ana arabatti na darga osoo hojii galchina marachiisne mindaa kanaa sii ta'a araboota dubbisiisne sii gala kun micoota kama dhenga